እንዳለፈውብሽ አሁን እና እኮ ትቆጣለች እና ስታጠፋ ልጇ መጥፎ ቦታ ስትደርስባት ትቆጣለች እና ትገላለች። Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamoo fi kabajamoo hordoftoota Ajjee Entertainment hundumti keessanuu ashama harka fuune anaa dhufu baga gara Ajjee Entertainmentitti dhufta isiniin jedha. Warroonni maatii hin ta'in warroonni haaraa taatan chaanala kanaa fi maatii nuuf ta'a nu hordofaa isiniin jedha. Viidiyoo nu guyya guyyaan gadhiifnu akka isin bira gahuuf mallattoo notifiikeeshinii santuuqaa isiniin jechuu barbaada somaanii. Hundumti keessanuu anaa dhufu isiniin jedha akkasuma sabskraayibii godhaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Egaa jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota kiyyaa hadha wanti isinii qabadhee dhufe jechuudha. Seenaa hedduu garaa nama nyaatu seenaa hedduu itti nama boonchisu jechuudha. Inna kanaafuu hanga dhumaatti na dhageeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Seenichis jechaadha akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitan jalqaba irratti viidiyoo irra kaa'eera jechuudha. Hunda caalaa akkuma akkasitti argitan jechuudha viidiyoo afaan Amaariffaatiin dabareedha. Seenaa dhugaati jechuudha. Seenichi seenaa maatii tokkooti jechuudha. Maatii tokko keessatti seenaa waa'ee mucayyoo takka irra gahee jechuudha. Innaa mucayyoon suni maalidha? Haati isii ijoollummaatti irraa boqotte jechuudha. Haati isii ijoollummaatti irraa boqotte abbaan isii immoo haadha biraa yookiin fuudheetiin utuma akka nama kamiitiyyuu wajjin jiraatan yeroo abbaan lubbuudhaan lafarra jiru akkuma maatii kamiitittuu gammachuudhaan haadha manaa abbaa isii wajjin illee gammachuudhaan akkuma nama kamiitittuu jiraataa turte jechuudha mucayyooni. Akkuma haadhaa taatee jiraachisaa turte jechuudha. Abbaan mucayyoo tanaa ijoollee sadii qaba. Abbaan mucayyoo tanaa ijoollee sadii qaba. Tokko mucaa dhiiraati, lama immoo intala dubaraati. Intalli dubaraa takkattiin ka haati haarawaa fuudhamte deesse jechuudha. Tun immoo takka haadha biddeenaa isiiti jechuudha. Mucaan dhiiraa inni biyya alaa jiraata. Isaan garuu biyya keessa jiraatu jechuudha. Isaan biyya keessa jiraatu san booda oduma wajjin jiraatan gammachuudhaan yeroo abbaa isaanii jiru gammachuudhaan maaliidhaan oduu wajjin jiraatanuyyuu gaafa kaan abbaa isaanii gara namni kamuu hafuu hin dandeenyetti deeme jechuudha. Namni martiyyuu achuma jechuudha boqotee jechuu abbaa isii jalaayi. Egaa abbaa isii jalaa boqotee irraayi mana keessatti akkuma nama kamiitittuu mucayyoon tun haadha biddeenaa bira jirti. Mucayyoon obboleettii isii jirti. Rakkina guddaa irra gahaa ture jechuudha mana isiititti hamma qoricha nyaachisanii ajjeesuu gahaniitti jechuudha. Maaliifii qabeenya abbaa san fudhachuuf jechuudha. Kophaa isaanii haadhaaf intala ta'anii qabeenya abbaa isii san fudhachuuf jechuudha. Akkas godhaa turan jechuudha. Egaa dararaa hedduu irra gahaa ture mucayyoo tana jechuudha. Obboleessi isii biyya alaa jira isii bira hin jiru jechuudha. Obboleessi isiis quxisuu isiis adaadaa isaa bira jira jechuudha inni biyya alaa. Achumaani mucayyoon abbaa isii jalaa boqotee gaafa kaan utuma akkasitti jirtuyyuu manuma san keessa mana haadha masaanuu san walii fi mucayyoo obboleettii isii san wajjii otoo jiraataa jirtuyyuu jechuudha. Maaltu ta'ee gaafa kaan qabeenya abbaa isaanii isii san fudhachuuf jarri walitti jechuudha nama lamaanii haadhaaf intala ta'aniiti. Mucayyoo tana ajjeesuuf marzii nyaachisuuf isaan mari'atanii maal jedhanii mucayyoon dhageesse jechuudha. Mucayyoon dhageesse achuma halkan kaatee jalaa badde jechuudha. Halkan kaatee jalaa badde karaa Suudaanii karaa jalqaba irratti karaa baadiyyaa jalaa deeme jette. Achiin immoo karaa Suudaanii deemee jette. Deebitee hamma taate turtee saniin booda mucayyoo tanaa warri immoo sobeetiin jechuu haadhaaf intalti tuni mucayyoon tun bubbultee waggaa 1 fi ji'a 8 akkas geettee jennaani baddee jechuudha.
achumaanii mucayyoo tana duutee jedhanii himanii boo'ees taa'anii maal jedhanii akkasitti jiru jechuudha. Otuu isaan booya taa'anii akkasitti jiranii akka biyya keenyaatti 80s 40s baasanii jechuudha. Otoo akkasitti jiraniyyuu obboleessa isii ka biyya alaa jiru kanallee itti himanii obboleessi isii booya abbaatii isiitii fi booya isiillee dhufee mucayyoon garuu lubbuun jirti Suudaanii jechuudha hin jirti lubbuudhaan. Gaafa kaan obboleessa isiittis himanii obboleessi isii kun biyya alaatii galee jechuudha. Biyya alaatii galee Sambooda booya isii otuu taa'aaruu booya abbaa isii otuu taa'aaruu booya abbaa ofii jechuudha. Otuu taa'aaruu jara waliinii waa hundayyuu xumurameera jechuu mucayyoon duute jedhamte jechuudha. Mucayyoon garuu ammas lubbuun jirti jechuudha. Innaa Sambooda mucayyoon amma obboleessi isiillee as jiraa akka obboleessi isii as jirullee dhageessee maal jettee akka booya isii dhufee taa'aa jirullee dhageessee obboleessi kaa quba hin qabu akka isiin duute beeka. Kunniin garuu quba qaba haadhaa fi obboleettiin jechuu obboleettiin mana masaanuutuni fi haati masaanuutun jechuu quba qabdi. Sambooda mucaan kuni quban qabu dhufee booya abbaa ofiitii fi booya obboleettii ofii taa'aa ture jechuudha. Sambooda gaafa tokko mucayyoon immoo hin galte jechuu kana dhageettee dadhabdee osoo dadhabdee obboleessillee akka dhufee taa'aaru booya isii argite dhageessee namarraayi gara biyyaa deebite jechuu mucayyoon gara biyyaa deebitee gaafa isiin wanna jettu jechuudha. Mucaadhaan wal argitu mucaan akka baqqaa maal isiniin jechuu danda'a namni hin du'eera jedhamee dagatame tokko namni hin du'eera jedhamee awwaalame jedhame tokko abbaan keetiif obboleettiin kee hin du'ee du'aniiran jedhanii itti himame tokko nama du'e tokko namni akkamitti kaahoo dhufee si bira taa'u mee namatti dhagahama kaa. Innaa akkasitti mucaa hedduu rifatee gizee mucayyoo argu. Sambooda kaa gara manaa deemanii warra isiin du'e jedhanii booteettee haadha mana masaanuutiif obboleettii isii kanallee obboleettii isii ciiccitee waakkattee nu barsiisuu qaaturree akkana namatti hin du'e jedhee maal jettee jechuudha. Ciiccitee waakkataa turte jechuu waan sin dhibu keessaayi. እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ህይወት ላይ ነው ያለሁት። እንግዲህ ያው ዘን ደግሞ ኑሮ አይገፋም በጣም ከባድ ነው። ቤተሰብ ከሌለ ደግሞ እኔ እዛ እና kanuma keessa immoo haati ka guddiste kun haati masaanuu kun wanti isiin hin jenne jiru obboleettii isii sun wanti akka waan hin beekne jechuu akka isii ajjeesuuf yeroo san qoricha nyaachisuuf wanna jechuuf mucattiin itti dubbatte jenna akka waan hin beekne fakkeessanii maal jedhan jechuu mana keessa akkamitti mucayyooti yaa addaan si baasee silaala maal ka jedhu jechuudha ka haadhattiin dubbataa turte. Wanti akkana nama qunnamuus danda'a garuu Rabbi nama haa oolchu dhugaa rabbii waan akkanarraa jechuu haadhaaf abbaa kan namaa caalu takkayyuu hin jiru jechuudha. Haadha ofii abbaa ofii kana madeessi. Haati mana masaanuus dhugaa rabbii haadha caala kan namaa taatu hedduu jira. Haati gaarii hedduu jirti dhugaa rabbii jechuudha. Haati nama deessee bichaa otoo hin ta'in jechuudha. Haati mana masaanuuyyuu taateeyyuu ka ilma ofiitii olis jaalattu jira ka ilma ofiitii olis ilaaltu jira dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Gariin akkasi bakkee garii immoo akkanas jira jechuudha. Bakkee garii qabeenyi sammuu qabeenyi jechuun fixeensa ganamaati jechuu ka hadda arginee boru baddu jechuudha. Otuu beekame mucayyoo kanatu caalaaf malee qabeenyaa miti. Qabeenya ka abbaan ishiiyyuu ka hore dhiisee biraa deemu kana jechuudha. Innaa kan boru biraa deemnu jechuudha. Qabeenya jechuun fixeensa ganama laalanii booddarra hin badaa miti akkasuma jechuu qabeenyi namaan hin jijjiiramu nama ka ga'uuyyuu namaayyuu hin jiru jechuudha. Qabeenya irra namaadha ka filatamuu qabu malee qabeenya filatamee nama ofirraa achi dhiibame nama hagana ga'u ofirraa achi dhiibame maal jedhamuun dubbuu nama tokko qabeenya saniif jedhanii ofirraa siisuun homaa miti. Qabeenyi hadha argamee boru baduu danda'ama hojjetamee argamuu danda'ama. Innaa wanta hedduu garaa nama nyaatudha jechuudha. አታለያይ እንጂ አታለያይ። የለፋሁበት ልጅ ነው አብሮኛ ያደገ ልጅ ነው። ዛሬ ሌላ ነገር ውስጥ ገብተሽ
haala hundumaa keessatti rabbiin haa laaffisu. Kunoo haadhattiin akkanatti waakkatti jechuu mucaana wajjin guddatee maal jettee waakkatti jechuu. Garuu namni miidhamu malee akkanaan lafaa ka'ee miidhamee akkana na godhanii jedhee namni lafaa ka'ee wanna jedhu hin jiru jechuudha. Dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa. Namni badaanis hin jira, gaariinis himan jira. Rabbiin nama gaarii namatti haa qabu. Hunda caalaa sareenuu ka guddisantu anaa dhufu jedhee kahoo namni karaa galu namatti wanna jedha. Namni illee ka guddisan dhugaa hedduu takka nama jaalata jechuudha. Ilmoo ofii dhalan caalaayyuu jechuudha nama ka guddisan santu akka haadha ofii nama kabaja jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi nama dhiba jechuudha. Wanti akkanaa kuni rabbi nama haa eeguu haala hundumaa keessatti. Hedduu nama gaddisiisa wanti akkanaa. Wanta akkanaa tokko dhugaatanii bareedduudha. Kabajamuu fi jaallatamoo hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatii hanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Viidiyoon keenya hadhaa kana fakkaataa. Hunda caalaa yaadaa fi qeeqa qabdan komantii sanduuqa komantii jalatti naa barreessaa isiniin jechuu barbaada. Hoo balleesses na gorsaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo gaarii.